دبي خيسة هادني تجامري يتبرر من بيتك إلى البيت أنت إلى بشاني أقتى هذا بعض الناس أقتى هادني كل أمت بيقدم مرمو هذا خلنا نقول أقتى نياتو دبي لانه تخانهم بودا مرمو يشو أورمون هذا مسون يشو أما نشوف ما هو جيل يشو هيك خنا فون كيس فوتورا في اللي أقتى أما واني تقولي فقتى أما يفنوا به يشو كيرون سخاته كيرون تناس أقدر دروس أقتى أنت بتشون تري كيرون بيا يتوكل عليه إبرين دبو شرط دبو له ركضتم عليه وهي بدأتي هم راسن ديرون دراباتي أكو بساتي مداسة أبو ما تبيخا والأنسا كم داوي لا سا دبتو إساتو تدني وانا مغوتو دفكي بولا أماس كسي بولا نيتون كل فميون دي ولي قلا لقام كان فدا خاهي برا دينتم ساخي سلالا أدام برا حتى وابورا ويروفا فكاتو لقام بود قلو بكسان هنكاتو شابني بكاني تتافة ملي حكا بلسما كشو همالي تنجتفا tak kenapa nada biasa firani bitan. Isa berbani amma sagale dani nada biasa. Amma bola musik awal ni ber. Amma sedu agarte ilfiliste ya nibari yitulsi ni agarte kapso me ko ida bersine. Isille si budu sinde kapso tani wajdi dimne baro chufa khaisa agarte kuta agarte shawa khaisa dimne kahar ke kisko batin demi jetu. Kahar daran akasmati bako chufa khaisa demi meka ولي خينيا بتفا جاتين في دوتي ما خي تفا دغه سني خلاص جبوتي چينه جبوتي خيساتين كيمه كده برسينه ايګه سبوت اگر سونسر کنه اگر ته چما اگر ته قبصوتي کده سمجتي تسمو دي مس مي ويا هراتي غافا جبوتي ديم تاني كفتن غافا فرقو سكل جاتن توربا غافا موتمان ايلس 2001 1991 غافا وسون افرن قالو بتنو تسد اگر سيسا جبوتي تاسيسو دابتم تاني ويا هرا كان قبيتو البرد اگر كو امبرات يا دخل ياخذوا اگر تاخذوا بني ياخذون انا بسمع لي وانت خاص هوسو تكلم جبت هوسو رومو تدرو موسيقى باسنت ادفرتايزمنتي وان تشوفها وان رومو مدريدي وان جوتو اگر هوسو مدريدي متى خيتي يا باسا وليلس خنو دغر قالوا سدو محمد احمد دو اگر تيغا ولون سا هدو ان تيجو انا شابو رومو ما فكتي كنت كان قفل رومو ما سيفمان هو ناف اگر تي اونيتيا اجتيا رومو تيمبونا سماس انجفنو سماس تأمت أورموتين سنجا أسمعنا على بعض من كذا لما تقابلت أسمعنا دبي هلا مي باندي كذا نبرة يا شوفيرا متو بلي فتورا ميلان خرانا تيرا نفوري نانجر جرا أوروميا يا دبي نجيسي بيرا أقول يا دولة من بويا قلت إن دوا أنا كان أجي وأنت خدمت في هذا جماعة بويا قلت كيف أنا بويا تيس لما ده المحاطة لكن لين كمان Anggafoota aartii Oromoo wallistoota aartii Oromoo keessatti iddoo guddaa qabanii fi karaa saaqan jedheen fudhadha. Yeroo simannullee ulfina kanaan simanna. Guddina aartii Oromoo keessatti warra shoora qabu aartii qofa guddisuu qoodoon tokko tokkoon isaanii umrii isaanii guutuu warra qabsoo Oromootiif dabarse warra Oromoodhaaf dalaguudhaaf of miidhee Oromoodhaaf dalagaa ture waan ta'aniif ulfina akkasiitiin simachaa jirra akkasitti ilaalla. Bara isaan qabsoo jalqaban
barri sun waa'ee afaan Oromoo siyaasa dubbachuu siyaasa sirbuu naafuuti. Afaan Oromoo sirbuunuu isaan darara hedduu isaan geessisaa ture. Afaan Oromoo sirbuudhaan jechuudha. Barra darara san keessa dandamatee obsee qabsaa'ee aarsaan kafalamuu qabu kafalanii har'a biiftuun bilisummaa baatee jirtu. Har'a warri isaan biraa hafanis guyyaa kana ol jedhanii arganii guyyaa itti gammadanii isaan immoo warri umriidhaan jiraatanii kan argan baay'ee carraa guddaa qabu. Har'a Oromoodhaaf karaa nagaatiin barreessuun waan barbaadan sirbuun waan barbaadan walaleessuun hin danda'ama. Kanaaf waaqaaf lafa jechuudha. Yeroo isaan cabsoo jalqaban sanii fi wanni amma jiru waaqaaf lafa garuu immoo wanni isaan ganama ka'aniif sun har'a milkaa'ee jira. Kan arguu isaaniitiif baga gammadan hundi keenya baga gammanne yeroo akkasitti guyyaa guyyaadhaan injifannoo Oromoo torbaan simachaa jirra. Oromoo biyyarraa citee maatirraa citee lafa isaa jaalatu qe'ee isaa jaalaturraa addaan citee maqaa qabsoo Oromootiin waan Oromoodhaaf qabsaa'e hunda addaan citee har'a waggaa isaan deebi'anii kan arginu injifannoon uummanni Oromoo qabsoo isaatiin fide hammam mi'aawaa akka ta'e hammam firii buusaa akka jiru warri ijoolleen isaanii obboleewwan isaanii maatiin isaanii qabsoo kanaaf gatii kafalallee yeroo kan argan obsuu akka qaban sabbaruu akka qaban gammaduullee akka qaban natti dhaga'ama. Mee yeroo ammaa kana artistoota dabalatee namoonni beekamoon hedduun kan dur qabsoo irratti gahee isaanii taphataa turan dhiibbaa mootoolee turaniitiin biyyaa bahanii jiranii amma biyyatti deebi'aa jiru. Isaan kunniin gaa Oromoo tokkoomsuu keessatti Oromoo ijaaruu keessatti gahee akkamii taphatu ergaa akkamii dabarsitaniif gahee isaanii kan akka taphatanii. Duris qabsoo Oromoo kana Oromoon hundi itti tumseeti waan irra geenye kana kan geenye. Tumsee yeroo jedhamu hundumtuu dandeettii isaatiin kan barreessuu danda'u barreessee kan walaleessuu danda'u walaleessee kan sirbuu danda'u sirbee kan gara biraattiin akka aktiivistiitti qabsaa'uu danda'u qabsaa'ee as geenye. Kun hundi wal dubbisnee tokkummaan uumameet as geenye. Odoo kun duris Oromoon yeroo bittinnaa qabsaa'aa ture garuu immoo amma gurmuun kun waan dhufee injifannoon har'a arganne kun dhufe. Itti fufsiisuudhaafis amma gurmuun kun cimee itti fufuu ture jiraata. Hundumtuu waan danda'uun gahee isaa bahaa kontribiuut gochaa hirmaachaa garuu immoo dhimma Oromooti irratti tokko ta'ee hojjechuutu nurra jiraata. Amma arganne jechuun biiftuun bilisummaa baafte jechuun hin dhaamtu jechuu miti. Yoo nuti hin kunuunsin yoo nuti qabaashii beeynee hin qabin hannu harkaa fudhachuudhaaf halkanii guyyaa lafa qotaa buluu oolee bulu jira. Warri kaleessa afaan isaanii uummata saamaa turan afaan qabne taa'an jiran warri qeensa mirga namummaa garaa suukaneessaa ta'een uummata keenya sarbaa turan ciisaa bulaan jiran kan biraas immoo qawweedhaan kan taayitaa hawwisu inuma jira alaayis keessas jechuudha. Kanaaf kana wanni arganne kun kunuunsa barbaada. Tokko biiftuutu bahe malee ganaa bakka geenye bakka barbaannu bakka uummata Oromoo gahuu qabu akka uummata Oromootiif malu ganaan geenye. Uummata Oromoo hiyyummaa isaa baasuu qabna. Uummata Oromoo dimokiraasii dagaagee keessatti babal'isuu qabna. Uummata Oromoo abbaa biyyummaa kana hundee gadi fageessuu qabna. Kanaaf ammas tokkummaan ammas wal dhaga'uun ammas akka kaleessaa san wal dubbisanii waliin hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf immoo warri har'a gale kun gahee isaanii hin bahu jedheen dhibbatti amantaa qaba. Maaliifi waan isaan gatii itti kafalamtu har'a nu geesse har'arraa immoo boruu gahuudhaaf itti dhama'uu qabu. Har'as akkuma kaleessa dadhabanii hojjechuu qabu. Garaagarummaan isaa kana booda biyyi uummata isaanii keessaa baaniitii meen hojjetanii uummata isaanii keessa taa'anii laphee isaanii dhiitessanii boqoo ol qabatanii hojjetu. Garaagarummaan isa malee har'as hojiin irraa eegama. Har'as imaanaa qabu jechuudha. Ani guyyaa irraa kana arguun kan koo gammachuun kiyya dachaan maafoo jettee qabsaa'ota Oromoo bahaa kan ta'an hambaa isaanii har'a kanatti ijaan agarru gammachuu dachatu natti dhaga'ama. Gammachuu dachaa natti dhaga'ama. Isaan qofa oduun ta'an Oromoonni tanaan dura biyya isaaniitti irraa badanii baqatan yoo biyya isaaniitti dacha'uu eegalan hanga ammaa gammachuun kanan jennetu natti dhaga'ama. Baay'een itti gammade. Hambaa manguddootaa tana arguu kan kootitti baay'een itti gammade. Isaanis immoo
namni kunin du'a kun bakka bu'a kunin du'a kun bakka bu'a isaan immoo oduu namuu bakka isaaniin bu'uun qabsoo eegalan san itti sufanii qabsoo san immoo injifannoodhaan ummanni Oromoo argatee asitti immoo oduu namuu bakka isaaniin bu'uun bakka isaanii bu'anii waarratanii arguu isaaniititti baay'ee tokkoon gammada. Akka kootitti isin artistoota jedha malee artistoota qofan jiruuni qabsaa'ota qaanqee bilisummaa Oromoo kan jalqaba jechuudha. Qabsaa'ota qaanqee bilisummaa Oromoo kan jalqabaa ta'anii maqaa Awwisoo Afran Qallootiin kan jaaramanii waa hedduu achi keessatti dabarsaa turan jechuudha. Bara gartee qaanqeen dukkanaa qaanqeen mul'achuu hin dandeenye keessatti Oromiyaa kamuu keessatti qaanqeen tokkollee mul'achuu hin dandeenye keessatti isaan kun maqaa Afran Qallootiin jechuun isaan kaayyoon isaanii maqaa Oromoo maraati. Afran Qalloo jechuun dhokatuudhaaf achi jalatti waa dawatuudhaaf maqaa Afran Qallootiin jaaramanii Afran Qalloo qofa osoo hin ta'in ammoo isaan kan hoddaman kan irratti jaaramanii socho'aa turan akka Oromoo bahaatti jechuudha. Akka Oromoo bahaatti socho'aa turanii jechuudha. Isaan kun achi keessatti gaafa hacuucaa guddaa san keessatti rakkoo sammara dandamatanii kan deemaa turan keessatti arraan tan ammoo jarreen sun lubbuun jiranii hafteen isaanii kun ammoo wareegamee hafteen isaanii arra biyyatti deebiin isaanii kun gammachuu dachaadha dabala jechaadha. Kana bira taree immoo arraan tana dhaloonni arraa jechuudha. Dhaloonni arraa fakkii hayyoota artistoota keenya kanaa qabatanii yeroo san Afran Qalloo dukkana keessatti kan jaarame kana daran bal'isanii arraan tana. Kan artistoota Oromoo bahaa ta'uu kan danda'u taasisuu keessatti gumaacha olaanaa godhuu qaban jechuu barbaada. Anarra akka abbaa gadaa ituu humbannaa Qallootti wanni jechuu barbaadu jechi na hanqataa. Dhaloonni arraa immoo dhaloota kalee kanarraa baratanii bal'isanii artii kana maqaa kana bal'isanii itti deemanii kunuunfachuu qabanii jechuu dabarsu. Mootummaan arraan tana jedhu kun kaka'umsa mataa isaaniitiin gaafa san deeggarsa tokko malee kan dhaabbatanii sochii arraa kana gaan mootummaan arraan cinaa dhaabbatee immoo daandii kana gargaaree keessafuu warra gartee lubbuun jiran amma haftee qaban kana gartee kunuunsanii uummata Oromoollee hirmaachisanii gaddeebisanii gadhaabanii jarri kun mana kitaabaa jechuun ni danda'ama. Hayyoonni amma lubbuun ada jiran kun kanaaf isaan kun hayyoota keenya kan qaanqee bilisummaa jalqaba maqaa daandii bilisummaa Afran Qallootiin wanni Awwisoo Afran Qallootiin jaaraman kun jala dhukatan malee qaanqee bilisummaa arra mul'ate kanaaf warra daandii saaqe jechuun ni danda'ama jechuudha. Mootummaan arraan tana immoo mootummaan akka mootummaatti jara kana deeggaree waan isaan jalqaban kan ufatti baasee artii uummata Oromoo barsiisu artii Awwisoon keessaa burqu kan misoomni keessaa burqu akka taasisu mootummaallee tumsa godhuu qaban jechuu barbaada. Abiyaan baasa biyyaa baaftaniiti biyyan nu galchitan.